Akkam jirtu daawwattoota keenya kun kan daawwataa jirtan qophii keenya addaati. Qophii keenya addaa irraatiin dhimma haala biyyi keenya sirna guddaa irra turteetti ammasitti jirti. Sirni guddaa kunis filannoodha. Itoophiyaan filatteetti. Uummanni Itoophiyaanotni baay'inaan bahanii filannoo waggoota 5 dhufaniif paartii yookaan immoo mootummaa isaan gaggeessu filachaa turaniiru. Amma post election yookiin immoo filannoo bariitti yookaan immoo filannoo booddee irratti argamna. Filannoo booddee irratti immoo hojii gurguddoon hojjetamuu qaban maali? Dhaabbileen ijaarsa dhaabbilee irratti hojii akkamiitu hojjetamaa tureera? Maaltu hojjetama? Ga'een kan eenyuti? Hanga filannoon hundumtuu goolabame ijaarsi mootummaa biyya itti fufutti jechuudha. Kanaaf qophii keenya dhimma filannoon booddee kanarratti xiyyeeffachuudhaan keessummaa istuudiyootti affeeranii jirra. Keessummaan koo barsiisaa Seenaasaa Damisee jedhamu Yuunivarsiitii Ambootti barsiisaa fi qorataa saayinsii siyaasaa fi hariiroo idil addunyaati. Keessummaa koo wajjin turtii taasifna. Hanga xumuraatti nu hordofaa. Ani Abdiisaa Fufaati. Hanga xumuraatti nu hordofaa. Barsiisa baga nagaan dhuftan keessummaa waamicha keenya kabajanii istuudiyootti waan nu argamtaniif. Isinis waan affeertaniif galatooma. Egaa akkuma amma kaasnee biyyi keenya sirna guddaa irra turteetti. Ammas immoo itti jirti. Filannoodha. Filannoon keessumaa ijaarsa biyyaa keessatti ijaarsa sirna dimookiraasii keessatti meeshaa isa guddaadha. Kanaaf immoo filannoo dura wantoonni hojjetaman jiru. Yeroo filannoo wantoonni hojjetaman turan yeroo hojjetamaniirus filannoo booddees immoo wantoonni gurguddoon hojjetaman wanti eegamus jira. Kanaaf mee waa'ee filannoon meeshaa ijaarsa sirna dimookiraasii biyya tokkooti yommuu jennu akkamitti ibsuu dandeenya? Waa'ee filannoo irraa waan muraasa kaasnee gara ijaarsa dhaabbileetti dhufna. Dimookiraasii gaaf jennu adeemsa sirna hooggansaa fi bulchiinsaa uummatarraa uummataaf yaadrimee jedhu of keessaa qaba. Kana jechuun maal jechuudha? Birmadummaan aangoo uummataa kan itti mirkanaa'u waan biyya keessatti ta'u sirna siyaasaa isa ta'u sirna bulchiinsaa keessatti uummanni abbaa aangoo isa olaanaa ta'uusaa kan itti ifoomu, uummanni kan itti murteessu ta'uusaa kan itti ifoomu ta'uu kan agarsiisudha jechuudha. Kanaaf wanti ta'u sun hundis ammoo uummataaf ta'uu danda'utu irra jiraata, biyyaaf ta'uu danda'utu irra jiraata. Malee murna tokkoof yookaan ammoo namoota dhuunfaa fi miti jechuudha filannoon kan gaggeeffamu. Biyyaaf gaggeeffama, dantaa biyyaa tiksuudhaaf gaggeeffama, dantaa uummataa tiksuudhaaf gaggeeffama, uummataan gaggeeffama. Kafilatamus uummata keessaa baha. Wanti ta'u hundumti isaayyuu ida'amee dantaa biyyaatii fi dantaa uummataaf oolaa jechuudha. Kanaaf dimookiraasiin keessatti filannoon karaa ittiin yookaan adeemsa ittiin aangoo murna tokkorraa murna isa gara biraatti karaa naga qabeessa ta'een itti darbudha jechuudha. Murtoo uummataati irratti hundaa'uudhaan waan uummanni barbaade laalee madaalee xiinxalee sana kan itti murteessu fuulduree biyyaa fuulduree ofii isaa akka uummataatti itti murteessu ta'aa jechuudha. Kanaaf filannoon sirna ijaarsa dimookiraasii isa ta'u sirna ijaarsa biyyaa keessatti gaheen inni qabaatu baay'ee guddaadha. Mee akkamitti madaaluu dandeenya barsiisa keessumaa amma uummanni keenya maalirra jira amma shaakala dimookiraasii keessatti mirga dimookiraasiidhaan isaaf kenname filannoo hammam eksersaayii gochaa jira shaakalaa jira maalirraa hubanna filannoo bara kanarraa maaltu adda isa godhame akkamitti taajjabdu? Sirna siyaasaa Afrikaa keessatti adeemsi wantoota raawwannu baay'ee keessatti dimookiraasii shaakaluun waan barame miti. Aadaan siyaasaa Afrikaa humnaan aangoo qabachuu, humnaan aangorraa wal buusu akka aadaa siyaasatti hojiirra oolatiin ture. Kun immoo biyyi akka hin ijaaramne, uummati akka hin ijaaramne, jaarmiyaa jajjabaa qabaachuu akka hin dandeenye, biyyis guddina dinagdee jabaa ta'e ijaarrachuu akka hin dandeenye, humna waa raawwachuu biyya qabdu ijaaruu akka hin dandeenyeef danqaa guddaa ta'eera jechuudha. Kanaaf san keessatti Itoophiyaanis
sirnoota dabran baay'ee keessatti sirna siyaasaa garaagaraa gaggeessaa turte. Sirnoonni siyaasaa garaagaraa Itoophiyaan gaggeessaa turte sun ammoo dimokiraasiif bakka kan qabu hin turre, dantaa fi sagalee uummataa bakka kan qabu hin turre. So murna dhuunfaa fi murna muraasatu waan sanarraa fayyadamaatiin ture jechuudha. Kanaatiif amma jalqabbiin amma biyya keenya keessatti jalqabe kuni dimokiraasii shaakaluun sirna dimokiraasii waan goonu keessatti murtoo murtaa'u keessatti akka biyyaatti shaakaluu jalqabuun isaa waan guddaa tokko jechuudha. Tarkaanfii tokko jechuudha. Fakkeenyaaf biyya kana keessatti 90moota keessa sirni biyya kana risheeppi ta'ee sirna centralized ta'e waal ta'e irraa gara sirna federalizimitti ceenee sirni siyaasaa sirni bulchiinsa Itoophiyaas risheeppi ta'e bifa haaraan jalqabee ture jechuudha. Haa ta'u malee garuu qabatamaan dimokiraasii lafarratti fidanii shaakaluun qabatamaan waan silaa heera keessatti barreeffame sana hojiirra oolchuun mul'ataan turre jechuudha. Sun ammoo mormii uummataa kaasee yeroo garaagaraatti jijjiiramni mootummaallee biyya kana keessatti akka dhufu ta'ee jira jechuudha. Kanaaf dogoggoroota darbeessan irraa baratamuudhaan ammoo haalli amma jiru dhugaadha. Fonqolcha mootummaatiin yookaan warraaqsan mootummaa aangorraa buusuun hin danda'ama. Garuu ammoo sirna jabaa ijaaruun akka hin danda'amne, jaarmiyaa jabaa ijaaruun akka hin danda'amne, biyya ceetu, biyya dorgomtuu taate ijaaruun akka hin danda'amne sirnoota darbanii fi haalota darban muuxannoo darbanirraa wanni baratame waan jiru natti fakkaata jechuudha. Kanaaf amma ammoo uummannis kanarratti dammaqee waan hiree isaati irratti murteessuudhaa fi qeequu qofa osoo hin ta'in cinaatti bahanii naallatu jechuu qofa osoo hin ta'in kuni konsernii kiyyaa dhimma kiyyaa jedhee itti gaafatamummaa lammummaa isaa bahachuu isaa kan agarsiisu sirna dimokiraasiitiin malee amma duuba afaan qawweetiin warraaqsan karaa biraatiin mootummaa tarii aangorraa kaasuun danda'ama. Garuu sirna uummataaf ta'u ijaaruun hin danda'amne uummanni waan barbaadu argachuu hin dandeenye. So uummanni dhimma kanarratti involve godhee jidduu seenee aangoo isaa exercise kan itti godhu dimokiraasii kan itti shaakalu jalqabbii gaarii waliin jiraachuuf akka biyyaattis jaarmiyaa jabaa ijaaruudhaaf imaammataaf tarsimoo gaarii uummataaf biyya fayyaduu danda'u baasanii hojiirra oolchuudhaaf sirni dimokiraasii waan filmaatan qabne ta'uusaa uummanni hubatee guutummaan guututti bahee namni filachuu danda'u akka heera biyya kanaatti kan filatamuus danda'u bahee filannoo gaggeessee jira jechuudha. Kanaaf kun egaa agarsiistuu gara fuula duraatti Itoophiyaan waan dabreerraa barattee kan fuula duratti ceesisuu danda'u dimokiraasii qofa akka ta'e, kan fuula duratti ceesisuu danda'u filannoo qofa akka ta'e, kan fuula duratti ceesisuu danda'u uummata dhaggeeffachuu qofa akka ta'e waan hubatanii uummannis warri filanis warri filatamanis kanatti amananii filannoo kana waan gaggeessan natti fakkaata. Kun immoo dimokiraasii fi jalqabbii gaarii agarsiistuu gaariidha jedhee yaada. Aadaadhaan sirni dimokiraasii uummata isa kana bira ture maaltu irraa baratama? Meeshaan nu kaasa. Sirna gita bittaa Afrikaa irratti toon shaakalamin dura Afrikaanonni sirna bulchiinsa mataa isaanii qabu, aadaa siyaasaa mataa isaanii qabu, jaarmiyaa mataa isaanii qabu jechuudha. Kanaaf ammoo fakkeenya gurguddaa Afrikaa keessatti kaasuu dandeenya. Fakkeenyaaf Naayijeriyaa keessatti Yoorubaa kan jedhamu sirna uummati aangoon uummataaf uummata keessatti filatame sirna dimokiraasii warri Giriikiyyuu hin shaakalin qabaachaa akka turan seenan nutti himaa jechuudha. Kanatti daballee biyya gaanfa Afrikaa keessa jirtu Itoophiyaa keessatti ammoo uummanni Oromoo Giriikonni waan dimokiraasii qabatamatti osoo hin beekin dura dursanii beekanii sirna dimokiraasii sirna gadaa keessatti shaakalaa akka turan fakkeenya gaarii ta'uu danda'a jechuudha. Fakkeenyonni kun lamaan Afrikaa keessatti fakkeenya gaariidha jechuudha. Kanaaf Afrikaanonni koloniidhaan yookaan sirna gita bittaan osoo hin qabamin dura hagam dimokiraatawaa akka turan, hagam aadaa siyaasaa dimokiraataa ta'e akka qaban, hagam karaa naga qabeessa ta'een aangoo walitti daddabarsaa akka turan kan nutti agarsiisudha jechuudha. Akka aadatittis akka seenatittis kan kaasnu ta'e uummanni Afrikaa dimokiraasiidhaa fi haaraa miti jechuudha. Keessoo biyya keenya keessatti uummanni Oromoo dimokiraasiif haaraa miti jechuudha. Kanaaf wal dhaga'uun walii wajjin mari'achuun aangoon eenyuuf mala akkamitti aangoon qaama tokkorraa tokkotti darbaa kan jedhu sirna gadaa keessatti predetermined kan taa'e jechuudha. Daa'imman ga'ee mataa isaanii qabu sirna gadaa keessatti. Ga'eessi ga'ee mataa isaa qaba. Ijoolleen ga'ee mataa ishii qabdi. Buleessi ga'ee mataa isaa qaba jechuudha sirna gadaa keessatti. Kuni hundumtuu akkamitti aangoon daa'imarraa jalqabee haga
yuubatitti aangoon transfer akka ta'u aangoo gorsuu ka qabu eenyu aangoo biyya eeguu ka qabu eenyu seera baasuudhaaf aangoo kan qabu eenyu seera sana execute gochuudhaaf aangoo ka qabu eenyu ka jedhu sirna gadaa keessatti kuni structurally taa'ee jira jechuudha. Kanaaf kuni waan Greek irraa yookaan ammoo waan Awurooppaa irraa fudhannee exercise goonu miti jechuudha. Kanaaf sirni kun egaa yeroo sirna gadaatiin bulaa turetti Oromoon ummata jabaa ture, ummata wal dhaga'u ture, ummata wal jala yaa'u ture. Kanaaf kanarraa baratame wal jala yaa'uun, wal dhaggeeffachuun, ummata ofii dhaggeeffachuun, murtoo ummata ofii kabajuun, matuma isaa dabarsuun ummata Oromoof haaraa miti jechuudha. Kanaaf saniin durayyuu Afrikaanonni aadaa dimokiraasii beeku, aadaa siyaasaa dimokiraasii qabu, aangoo karaa nagaatiin walitti dabarsu. So gara sanitti ofitti deebi'uun hoo danda'ame Afrikaanonni Razer walitti godhan yeroon isaan itti ka'an Itoophiyaanonnis uummata Oromoo qofa miti sablamnoon biyya kana keessa jiran aadaa nagaadhaan waliin jiraattu nagaadhaan wal bulchuu wal hoogganuu aangoo nagaadhaan walitti dabarsuu hin qabu. So gara sanitti deebi'uu gara ofiitti deebi'uun hoo danda'ame gara fuula duraatti Itoophiyaanis biyya jabduu biyya nagaa qabdu Afrikaadhaafis fakkeenya taatu ta'uu dandeessi yaada jedhuun qaba. Filannoo booddee dhaabbileen baay'ee murteessoo cimoo ta'anii waan hundumaa toora qaqqabsiisan itti gaafatama qaban ni jiru. Filannoo booddee eenyurraa maal ta'e gama? Dhaabbileen akkamitti ijaaramu? Isaan kana walitti qabnee otoo nu kaastani. Filannoon adeemsa aangoon murna tokkorraa murna biraatti darbuudha jennee jirra. Adeemsa kana keessatti ammoo yeroo tokko aadaan siyaasaa amma nuti qabnu fi qabaataa jirru mataan isaa rakkoo waan qabuu fi sagalee uummataa, fedhii uummataa, murtoo uummataa dhagahuu dhiisuun dhabuun hin jira biyyoota Afrikaa baay'ee keessatti. Itoophiyaan isaan irraa addan taatu jechuudha. Kuni nu mudataa ture. Kanaaf itti baha filannoo irratti qaamni tokko ni mo'a, qaamni tokko ni mo'amaa jechuudha. Kan uummati filee sagalee isaa kennee fi aangoo dabarseetti kenne waggoota 5 itti aananii fi imaammata baasaa, tarsimoo baasaa, murtoo garaagaraa hundeessaa, caasaa mootummaa tolfataa. Kanaaf itti gaafatamummaa hunda isarraa eegamu deliver gochuudhaa fi itti gaafatamummaa qabaataa jechuudha. Kanaaf faallaa kanaa immoo warri dorgomanii dorgommii sanaan injifatan ammoo mufachuu waan silaa uummati murteessan fudhachuu dhabuun illee jira jechuudha. Kanaaf kun immoo aadaa jijjiiramuu qabuudha waan sirrachuu qabuudha jechuudha. Kanaaf qaamni komii qabu qaamni waan ittiin quufne wahii qabu waan ittiin quufne sana garan taanitti gara dantaa isaas mataa isaas kan miidhu ta'u dantaa uummataas kan miidhu dantaa biyyaas kan miidhu daandii sana filachuurraa jaarmiyaalee jajjaboon hoo jiraatan jaarmiyaan waan kana maneej godhan bulchan hoogganan rakkoo eenyu fayyisaan fakkeenyaaf biyya keenyatti boordii filannoo biyyoolessaa isa tokko isatti aanee immoo qaamoleen seeraa judishariin warri seera execute godhan qaamoleen abbaa seeraa jaarmiyaan sana wal qabatu baay'een kana keessatti ni ilaalamaa jechuudha. Kanatti dabalee manni murtii aadaallee kan biyya keenya keessa jiru dhimma kana laaluu danda'u qabaa jechuudha. Fakkeenya from the root biyyoonni baay'een waan sana exercise godhanii manneen murtii ammayyaarra iyyuu manneen murtii aadaatti fayyadamanii rakkoo isaanii furatanii sirna jabaa ijaaruu kan danda'an biyyoonni baay'een Afrikaa keessa hin jiru jechuudha. Kanaaf Itoophiyaanis muuxannoo sana fudhattee komishiniin filannoo biyyoolessaa ni jira. Manneen murtii hin jiru. Qaamoleen nageenyaa hin jiraatu dhaabbileen siivikiis ni jiraatu fakkeenyaaf keessawuu home ground kan biyya keessatti dhalatan dhaabbileen siivikii dantaa biyya kanaaf kan dhimman dantaa uummata isaaniif kan dhimman dhimma kana nagaan furuu keessatti gahee mataa isaanii hin qabaatu jechuudha. Miidiyaan illee gahee mataa isaa akka itti taphatu qabaata jechuudha. Kanaaf qaamni komii qabu yoo jiraate maal gochuu danda'u irra jiraata gara waajjira keessa naannoo minjaalati gara intaanetti siyaasa oofurraa siyaasa sana komisaa sana gara qaama dhimmi ilaalutti dhiyeeffachuudhaan bifa sanaan murtoo sirrii argachuu hin danda'a jechuudha. Kun immoo jaarmiyaaleen amma waggoota darban keessatti ijaaraman dhimma kanarratti hojjetan walaba ta'anii gama hundumaanuu of jabeessanii ijaaraman jiru jechuudha. Manneen murtii qabdi Itoophiyaan. Filannoo boordii filannoo biyyoolessaa jira.
Mufannaawwan biyya kana keessa jiru araarsuudhaaf ammoo komishiniin garaagaraas biyya kana keessatti hundaa'ee socho'aa jira. So kuni walitti dabalamee manneen murtii aadaa dhaabbileen siivikii miidiyaan kanarratti walitti dabalamee dhimma sana karaa nagaan fala akka argatu aadaa karaa nagaan waa furachuu shaakaluudhaa fi waan sana sheeppi gochuu irratti hojjechuun ni barbaachisa jechuudha. Hayyoonni illee kana keessatti ga'ee mataa isaanii hin qabaatu jechuudha. Waan dubbisan waan qoratanii rakkoo biyya kanaa adda baasanii xiinxalanii kan ta'uu qabu kana jedhanii yaada jiru sana gara biyya kana fayyaduu danda'utti sheeppi gochuu keessatti ga'ee mataa isaanii hin qabaatu jechuudha. Kanaaf itti baa filannoo irratti yeroo baay'ee wantoonni mudatan mufannoon tokko tokko mudachuu danda'u. Kun immoo Itoophiyaa keessa qofa osoo hin ta'in yookaan Afrikaa keessa qofa osoo hin ta'in Awurooppaa keessas jira. So isaan gadi ta'anii karaa ammayyoomeen karaa qaroomeen jaarmiyaa dhimmi kun ilaalu waliin ta'uudhaan ta'anii karaa nagaatiin furatu jechuudha. So nuti Afrikanoonni yookaan Itoophiyaanonni kan Awurooppaa dura sirna nagaa waa furachuu shaakalaa turre har'a gara ofiittoo kan deemnu ta'e rakkoo keenya karaa nagaan fudhannee waan itti mufannellee atis kana dhiisa innis kana dhiisenne middle ground irratti walii gallee biyya kana gara gaariitti geessuun ni danda'ama jechuudha. Dhaabbileen kun walaba gaafa ijaaraman cimaa kan isaan jechisiisu maalidha? Walaba ta'anii akka hojjetaniif eenyutu maal gochuu qaba meeshaarrattis? Jaarmiyaan tokko itti gaafatamummaa itti kennamu qaba. Daangaa qaba. Wanni lakkaa'amee itti kennamu jira. Hojiin lakkaa'amee itti kennamu jira. Hojiin lakkaa'amee itti kennamu suni tokko lama jedhee lakkaa'ee itti kennee irraa immoo maaltu hojjetame jedhee kan fudhatu kan supervise godhu mootummaan jira akka mootummaatti jechuudha. Isumatu walitti dhufee mootummaas tolcha jaa ta'eef. Garuu ammoo waan itti kenname san irratti bilisaan function akka godhan bilisaan akka hojjetan danqaa tokko malee dhiibbaa tokko malee dirqamaaf itti gaafatamummaa uummataan itti kenname sana hojiirra oolchuu akka danda'an walaba ta'uu danda'utu irra jiraata. Kana gochuudhaaf ammoo seerri sana taliigu dambiin sana hoogganu sana bulchuu jiraachuu danda'utu irra jiraata jechuudha. Kanaaf jaarmiyaalee biyya ijaaran garaagaraa jidduu hooggansa caasan jiru jidduu walitti dhufeenya isaanii bulchuun kan irra jiru maal ta'uu qabaa? Tokko itti gaafatamummaa uummataan isaan itti kenname ta'uu qaba. The first thing. Lammaffaa immoo dambiif seera isaan jidduu jiru maaltu nutti kenname dirqamni keenya maali mirgi keenya immoo maali ka jedhu kan sana ibsu kontraata isaan jidduu jiru san ta'uu danda'utu irra jiraata jechuudha. Kanaaf kun yoo kan hojiirra oolu ta'e heerri biyyaa seerri biyyaa dambiileen biyyi qabu labsiin biyyi qabu akka ta'utti birookiraasiin itti gaafatamummaa qabu ofitti fudhatee tamanii hojiirra oolcha yoo ta'e itiksiif disipiliiniin jira yoo ta'e maal ta'a birmadummaan walabummaan jaarmiyaalees bifa sanaan mirkanaa'aa deemaa jechuudha. Dabalataan birmadummaa fi walabummaa jaarmiyaalee kan mirkaneessu itiksii isaanii ittiin ala ba'an dambii waan itti dirqamatti kennameen ala kan ba'an ta'e yoo itiksii cabsanii seera jiru hin kabajan yoo ta'e suni rakkoodha jechuudha. Kanaaf isa sana kabajanii kan deeman yoo ta'e itti gaafatamummaa isaanii hojiirra oolchuu waan itti kenname bilisaan hojiirra oolchuu danda'an birmadummaa qabaatu jechuudha. Kana gochuu keessatti ammoo sochiiwwan amma argaa jiru jalqabbiin tokko tokko jiru jechuudha. Suni kan itti bal'atu ammoo filannoodhaan biyyi tokko aangoo dabarsitee walitti kennaa hoo deemte birmadummaan jaarmiyaalees akkasumatti mirkanaa'aa deema. Birookiraasii jabaaf jaarmiyaa jabaa ijaaruun biyya jabaa ijaaruunis bifa sanaan mirkanaa'aa deemaa jechuudha. Kanaaf jaarmiyaalee jaboo walaba ta'an qabaachuun sirna ijaarsa dimookiraasii fi ijaarsa biyyaa keessatti gaheen inni qabu baay'ee guddaa ta'a jedheen bifa kanaan laala. Amma filannoo kana booda paartileen siyaasaa akkamittiin waan dhufu bu'aa filannoo eeguu qabu maal gochuus qabu uummannis maal gochuu qaba isa jedhu kana meenuu kaasa. Tokkoffaa murtoo uummataa dhaggeeffachuun waan uummati jedhu dhaggeeffachuun fudhachuun baramaa miti Afrikaa keessatti. Itoophiyaa keessatti illee akkuma kana. Kanaatiif inni sun immoo Afrikas ta'ee akka ardiitti biyya keenyas Itoophiyaa gara fuula duraatti nu oofuu hin dandeenye. Jaarmiyaa amma kaasnee haasofne sun akka disintigireet godhan akka caccaban godheera. Yeroo adda addaatti karaan nuti itti aangoo walitti dabarsinu jaarmiyaa jabaa akka hin qabaanne nu godheera. Inni dhufu jaarmiyaa jiru sana tootalii balleessee waan ofii immoo barbaadu lafaa ka'ee ijaaruu barbaada. Akka haaraatti. Sun immoo marsaa rakkinaa keessaa bahuu hin dandeenye keessa vicious circle keessa akka galu ijaaramni jaarmiyaa biyya kanaa ijaaramni biyya kanaa akka danqaa keessa galu ta'ee jira jechuudha. Kanaatiif kun immoo maalirraa maddaa uummata dhaggeeffachuu dadhabuun
murtoo uummataa kabajuu dadhabuun rakkoo san keessa nu galchee jira jechuudha. Kanaaf egaa paartileen morkattoota haa ta'u, paartiin aangoo mootummaa harkaa qabaataa ture, fedhii uummataa dhaggeeffachuu, dhaannaa onnee uummataa dhaggeeffachuu, murtoo uummataa kabajuu, uummata kabajuun baay'ee murteessaadha jechuudha. Kanaaf uummata yoo dhaggeeffanne, murtoon uummataa yeroo kamuu sirriidha. Uummanni akkatti jiru beeka, waan godhu beeka, rakkina isaa beeka, adda baasee tolchee bareechee beeka. Hayyuun tokko rakkoo uummataa adda baasee xiinxalee haga beeku caalaa uummanni beeka jechuudha. So uummata dhagahuun murtoo uummataa kabajuun biyya kana gara fuula duraatti ceesisuudhaa fi tarkaanfachiisuudhaa fi jaarmiyaa jabaa sila jenne qabaachuudhaa fi sirna jabaa ijaarachuudhaa fi biyya jabaa qabaachuudhaa fi nagaa walii wajjin jiraachuudhaaf baay'ee murteessaadha jechuudha. Kanaatiif paartileen morkattootaas warri biyya bulchaniis qaamni filannoo kana keessatti hirmaate kamuu filachuu filatamuudhaan keessatti hirmaate kamuu maal ta'utu irra jiraata? Murtoon uummanni murteesse sirriidha jedhee sana kabajuu danda'utu irra jiraata jechuudha. Yoo sana kabajuu dandeenye dimokiraasii eksersaayis gochuu shaakaluudhaa fi jalqabbii gaarii ta'a jechuudha. Waan gara fuula duraatti ijaaruudhaaf sochoonu kamiif bu'uura gaarii bu'uura jabaa kaa'uu danda'a jechuudha. Kanaaf jaarmiyaan siyaasaa morkattootaa waan kana murtoo kamuu amananii fudhachuu danda'utu irra jiraata. Mootummaa murtoo kamuu amanee fudhachuu danda'utu irra jiraata jechuudha. Yoo sun ta'ee nagaa walii wajjin jiraachuun gara fuula duraatti deemuu danda'uun ni jiraata. Faallaa kanaa garuu murtoo uummataa hin kabajnu jennee deemuun yoo kan mudatu ta'e uummanni waan kanarratti no jechuu danda'utu irra jiraata jechuudha. Kanaaf nuti kana booda walitti bu'iinsa keessa, rakkina keessa, hiraara keessa hin turru. Waan karaan Itoophiyaan hin yaalle hin jiru. Biyya ijaaruudhaaf karaan Itoophiyaan hin yaalle hin jiru jaarmiyaa jabaa qabaachuudhaaf. So karaa yaalame suni baay'een isaa fail godheera. Karaan hafe maalinni karaa nagahaatiin walii wajjin taa'amee mari'atamee karaa nagahaatiin aangoo walitti dabarsamee wal dhagahamee yaanni fedhiin uummataa murtoon uummataa kabajamee deemuu danda'utu seeraan yaalame. Kanaaf kun yaalamuu danda'uudha qaba jedhee uummannis rakkoo kana wal qabatee dhufu. Waan uummanni murteesse kana kabajuu dhabuudhaan rakkoo wal qabatee dhufu kamuu uummannis maal ta'uu qaba? No jedhee bifa sanaan sagalee isaa dhageessifachuu qaba. Warri mormanis murtoo uummataa kabajuu fi dhagahuu fudhachuu qabu. Kan injifates ammoo bifuma sanaan of qopheessuu danda'uudha qaba. Akkamitti warruma mufatan kana wajjinuu gadi teenyee haasofnee haala jiru biyya waliin qabna biyyi biraan jiru qaamni kamuu kaayyoo gaarii kaayyoo biyya kanaaf ta'a uummataaf ta'a jedhee qabatu jedhee itti amane qabatee dhufa sagantaa isaanii ibsachaa akkuma turanii so akkamitti waliin taanee yaada jiru kanayyuu walitti integrate goonee gara fuula duraatti deemuu dandeenya. Qaama poolisii keenya, qaama tarsimoo keenya, qaama imaammata alaa keenya godhannee akkamitti deemuu dandeenya kan jedhu irratti gadi taa'anii walii wajjin mari'achuun jiraachuu danda'uudha qaba jechuudha. Boqonnaa haaraatti biyya kana baasuuf nagaan waaraan dhufee biyyi kun biyya jabduu, biyya guddoo maqaa dur seenaa dur qabdu sana akka qabaattuuf gaheen hayyoota, gaheen qaama hundaa maal ta'uu qaba? Hayyoonni biyya kana keessatti wal dorgommiin jira. Qaroolee siyaasaa jidduu wal dorgommiin jira. Hayyoota jidduu wal dorgommiin jira. Wal dorgommiin ta'u kuni garuu fayyaalessa ta'uu danda'utu irra jiraata. Kan uummata keenya dhiigsu osoo hin ta'in, kan biyya diigu osoo hin ta'in, kan uummata keenya boqachiisu, uummata keessaa bahan, uummatuma isaaniitu kan boqachiisu ta'uu danda'utu. Wal dorgommiin godhamu kuni fayyaalessa ta'u, uummata kan boqachiisu ta'u, rakkina uummataatiif fala kan kennu ta'utu irra jiraata. Kanaaf wal dorgommiin aangoo qofaaf, dantaa dhuunfaa qofaaf, dantaa murna wayii qofaaf godhamu dhugaadhumaan uummata biyya kanaatiif fala ta'uu hin dandeenye. Argaa jirras waan ta'eef argaas turre seenarraa waan nu hubannus kana wanna ammallee arginu jira jechuudha. Suni ta'uu danda'u irra hin jiraatu. Dorgommiin hayyoonni godhan yookaan warri qarooleen hawaasaa godhan baay'een isaa kan biyya ijaaru, kan biyya utubu, kan biyya ceesisu, pozitiif kan ta'e ta'uu danda'utu irra jiraata. Malee kan dantaa biyyoolessaa dabarsee kennu, kan dantaa uummataa dabarsee kennu ta'uu danda'uun irra hin jiraatu jechuudha. Kanaaf wal jala yaa'iinsi jiraachuu danda'uudha qaba. Wal keessa yaa'iinsi yaadaa jiraachuu danda'uudha qaba. Yaada walirraa fudhachuu danda'uun jiraachuudha qaba. Uummati biyya kanaa safuu qaba. Akkatti walitti dhufu waliin jiraatu qaba. So eliitiin keenya yookaan ammoo intellectuals maalinni kanarraa barachuu danda'uudha qaba. Barachuun keenya iyyuu maali?
hayyuun tokko akka kiyyaatti amma hubannoo kiyyaatitti qaami barate tokko rakkoo uummataa qaama adda baasuu danda'u, hubachuu danda'u, rakkina uummata isaa ilaaluu danda'u, sana xiinxaluu danda'u. Xiinxalees ammoo fala waaraa kennuu danda'uudha malee ittuu rakkoo sana kan hammeessu ta'uu danda'uun irra hin jiraatu jechuudha. Kanaatiif wanni hayyoonni keenya miidiyaa irratti ba'anii itti wal abaaraa oolan baay'een isaa yoo danda'ameef ijaarsa biyyaa keessatti rakkoo uummataa furuu keessatti cinqama uummati keenya keessa jiru kan boqachiisu keessatti kan gumaachu ta'uutu irra jira malee faallaa kanaa rakkoo uummataa ittuu kan hammeessu ta'uun irra jiraatu jechuudha. Kanaatiif dorgommiin hayyoonni godhan dorgommii uummata dhiigsu, dorgommii biyya dhiigsu ta'uun irra jiraatu. Dorgommii biyya suphu, biyya utubu ta'uu danda'utu irra jiraata. Kanaaf hayyoonni ofitti deebi'uudha qabu. Qaroomina uummata isaaniis immoo itti amanuu danda'uudha qabu. Uummanni keenyas beekaa jedhanii akkasitti yaaduu danda'utu irra jiraata. Nu qofatu beekaa karaa nuti jennee, xurree nuti jennee, beekumsa nuti qabnu malee rakkoon furamuu hin danda'u jedhanii akkasitti yaaduun xiqqoo dogoggora natti fakkaata. Uummanni keenyas waan baay'ee beeka. Qonnaan bulaan keenya waan baay'ee beeka. Beekumsa baay'ee qaba, ogummaa baay'ee qaba, hubannaa baay'ee qaba. Kana itti amanuudha qaba hayyoonni keenya. Qaruuteen siyaasaas haa ta'u, hayyuun rakkoo hawaasaa qoratu, rakkoo hawaasaa adda baasu, xiinxalu, fala waaraa kaa'uuf jedhu hundi kanarraa ka'uudha qabu jechuudha. Malee waan silaa ofii fedhan qofa asii gadi triple down uummata irratti buusuuf yaaluun gatii nama kafalchiisa. Wanni hunduu uummata irraa dhufuu qaba. Kanaaf uummata isaanii kabajuu danda'uudha qabu, dhaggeeffachuu danda'uudha qabu. Malee walitti wacni, wal dorgommiin, wal jifannaan hayyootaaf qaroolee biyya kanaa uummata biyya kanaa kan dhiigsu ta'uun irra hin jiraatu. Uummata walitti kan fidu amma tokko tokko seenessa waloo irratti kan hojjetu jira. Kaan immoo seenessa qeenxee qabatee kanuma saba tokko qofa kan dhaadheessu jira. Isa kana walitti fiduu keessatti gaheen hayyoota. Seenessi qeenxee biyya kana keessatti yaalamee feel godheera. Akkan hojjenne beekameera. Kanaaf wanti ta'uun irra jiraatu maalinni seenessa waloo waan waloo qabaachuudha ka biyya ijaaruu danda'u. Neeshinii hawaasa biildi gochuu kan danda'u yoo waan waloo qabaanne. Biyyi kun immoo waan waloo baay'ee qabdi. Waan sana kapitaalaayiz gochuu irratti kan hojjetu ta'uu danda'uudha qaba. Kanaaf gabaabsee dubbachuudhaaf hayyoonni keenya ofitti deebi'uu qabu, qalbiitti deebi'uu qabu. Wanni nuti goonu hundi uummata kanaaf dhaabanna, uummata kanaaf dhimminaa jennee karaa adda addaatiin riyaakshiniin nuti goonu, sochiin nuti goonu faallaa isaa uummata keenya akka hin dhiiksine, uummata kana akka hin dhiiksine, ittuu akka hin miine, biyya kana gara hin taanetti akka hin geessine of eeggannoo gochuu danda'utu irra jiraata jechuudha. Koomishinii marii biyyaalessaas filannoo kana booddee marii walii galaa waamuuf qophaa'ee jira. Biyyi kun immoo akkuma amma isin kaasaa turtan mari'achuudha qabdi, walitti dhiyaachuudha qabdi, wal dhaggeeffachuudha qabdi, duudhaa qabna jettaniittu inni suni rakkoo biyya kanaa waggoota dheeraa fi kuufamee dhufee walxaxaa kana hamma furuu danda'a, maal gochuus qaba namni? Furuu danda'a. Furuu danda'a. Garuu furuu kan danda'u yoo hundi keenya itti amanuus immoo qabna. Filannoon biraan jiru. Wantoonni baay'ee yaalamanii jiru. Lolli yaalamee jira. Waraanni yaalamee jira. Fonqolchi mootummaa biyya kana keessatti yaalamee jira. Fincilli uummataa yaalamee jira. Kuni hundi isaa mootummaa wayii tokko jijjiiruu danda'a. Garuu sirna jabaa, biyya jabaa, jaarmiyaa jabaa ijaaruu hin danda'u. Sirna dimookiraasii ijaaruu hin danda'u. Gaafii uummataa deebisuu hin danda'u. Kanaaf amma gaafii uummataa deebisuu kan danda'u. Rakkoo gaafii uummataa qabna. Rakkoo jaarmiyaa jabaa qabna. Rakkoo sirna jabaa qabna. Yoo kana hin furin biyya jabaa qabaachuu hin dandeenyu. Erga jennee maaltu amma dooba yaalamin ka jedhu karaa nagaatiin gadi taa'anii mari'achuudha. Kanaaf Itoophiyaan mari'achuu danda'uudha qabdi. Kanaaf koomishiniin marii biyyoolessaa biyya kana keessatti sochiin inni godhaa turee fi amma godhuutti jiru kun waan gaariidha. Kuni hunduu deeggaruu qaba. Gurras kennee qalbiis kennee ilaaluu qaba. Hayyoonni kana utubuu qabu, deeggaruu qabu. Qaamni dhimmi ilaalu kana utubuuf deeggaruu qaba. Jaarmiyaan amma nuti qabnu kana utubuuf deeggaruu qaba. Miidiyaan kanarratti tumsa gochuu danda'uudha qaba. Maaliif Itoophiyaan mari'achuudha qabdi. Yoo mari'achuu yoo kan ishee hafe gadi teessee mari'attee rakkoo ishee furachuudha. Itoophiyaan wal loltee jirti. Walii ishee waraantee jirti. Itoophiyaa keessatti fincilli garaagaraa deemee jira. Suni biyya kana itichuu hin dandeenye. Walitti itichuu hin dandeenye. Garaa gargar bahee walitti itichuu hin dandeenye. Sana itichuu kan danda'u maal ta'uudha? Itoophiyaan yoo mari'attee qofa. Kuni kan ammoo hayyuun diiyaaspooras haa ta'u, hayyuun biyya kana keessa jiru, kan biyyi kanaa lammii biyya kanaa ta'e, kan dhimmi biyya kanaa na ilaala jedhee qabsoo garaagaraa bakka garaagaraa taa'ee godhu kana itti amanuudhuma danda'uudha qaba.
Kanaaf what is left maaltu hanqate maaltu hafe maaliif ce'uu dadhabne ka jedhu laaluu danda'u turre jiraata jechuudha. Kanaaf rakkina sana hoolaallee gara fuula duraatti ce'uun ni danda'ama. Kanaaf Itoophiyaan mari'achuudha qabdi. Komishiniin marii biyyoolessaa sochiin isaan godhan kuni haalli suni waltajjiin suni mataan isaa carraa guddaadha Itoophiyaanotaa fi Itoophiyaa fi sana itti fayyadamuun murteessaa ta'edha jedhuun qaba. Hayyee yeroo keessan baay'ee dhiphaarra nuu kennitanii istuudiyootti dhuftanii yaada bal'aa kana waan olaataniif ulfaadhaa galatuma. Isinis ulfaadhaa jiraadha. Hayyee daawwattoota keenya qophii keenya addaa dhimma filannoo barii dhaabbilee ijaarsa ciccimoo qabaachuun yookaan immoo ijaarsa dhaabbilee irratti hayyoo keessumaa barsiisaa seenessaa Damisee Yuunivarsiitii Ambootti barsiisaa fi qorataa saayinsii siyaasaa fi hariiroo idil addunyaa wajjin turtii taasifne kanan gammaatti daawwattanii qophii keenya addaa kanumaan xumurraa ani Abdiisaa Fufaan ture torban qophii biraatii walitti deebina turtii gaarii.